Gootonni Oromoo akka galaanaati. Gadameessi yaada Oromoo namoota jajjaboo hedduu gumaacheera. Kaan siyaasa keessatti, kaan immoo dirree barnootaa irratti, kaan aartiidhaan, kaan immoo atileetiksiidhaan, inni kaan hogbarruudhaan, kaanis kan biroodhaan seenaa hojjetanii biyya kanattis biyya ambaattis maqaa guddaa argataniiru. Namjabaan keenyarraa Dr. Taaddasaa Eebbaati. Qabsaadhaa goota barnootaati. Dr. Taaddasaan maqaa adda addaatiin waamamu. Maqaan barnootaa ittiin waamaman Dr. Taaddasaa Eebbaa ta'ulleen namoonni hedduun maqaa kanneen akka Dr. Fidoo fi Doktoree jedhanii isaan waamu. Gadaa Melbaa ammoo maqaa masoo isaanii kan kitaabattiin maxxansiisanidha. Dr. Taaddasaan Wallagga Lixaa Aanaa Najjootti bara 1938 dhalatanii akkuma ijoollee Oromoo kaanii loon tiksaa kan guddatan yoo ta'u, barnoota isaanii kan sadarkaa duraa magaalaa Najjootti baratan. Barnoota sadarkaa lammaffaa immoo Jimmaatti akka xumuran seenaan isaanii ni ibsa. Dr. Fidoon yeroo Jimmaatti baratan kolleejjiin sun hojii ogummaa adda addaa waan barsiisuuf innis boorsaa fi qabattoo tolchuu barate. Galii sanarraa argatuunis abbaa fi haadha isaa baadiyyaa Najjoo jiraataniif mana ijaaree abbaa fi haadha isaarraa eebba argate. Digirii jalqabaa isaanii kolleejjii qonnaa Halamaayaa kan amma Yuunivarsiitii Haramaayaa jedhamurraa eebbifaman. Barnoota isaanii digirii lammeessoo fi sadaffaa ammoo Yuunivarsiitiiwwan biyya United States of America fi UK itti baratan. Dr. Taaddasaa Eebbaa nama eenyummaa isaanii sirnaan leellisan, xiiqeeffataa, hayyuu fi guca qabsoo Oromoo jedhamuudhaan yaadatamu. Ogummaan isaan baratan gosa qaccee sanyii jeneetiksii ta'ulleen boodarra garuu dhaaba siyaasaa adda bilisummaa Oromoo keessatti nama gita hoggansaatiin tajaajilanidha. Ogummaa qabaniin hawaasa isaanii tajaajilaa dhimma Oromummaa isaanii utuu hin gatin hin ganin qe'ee Oromoo fi Oromiyaatiif falmaa turan. Bara 1970 keessa Dr. Taaddasaan Yuunivarsiitii Haramaayaatti barsiisaa turan. Booda ministeera sooramaatti qaxaramanii hojjechaa akka turan seenaan isaanii ni ibsa. Pirojektii qorannoo qaccee sanyiiwwan biqiltuu Itoophiyaa qorachuuf hundaa'e kana doktorummaan kan geggeessan Dr. Taaddasaa Eebbaa turan. Dhaabbata amma Instituutii Heddummina Lubbu Qabeeyyii Itoophiyaa yookaan Ethiopian Biodiversity Institute jedhamuudhaan waamamu kana jalqaba yaada isaa maddisiisuudhaan naannoo amma imbaasii Keeniyaa jiru kanatti kan hundeessan Dr. Taaddasaa Eebbaa akka ta'an hiriyootni isaanii ni ibsu. Dr. Taaddasaan dhaabbata kana hundeessuu qofa osoo hin taane waajjira dhaabbatichaa gamoo guddaas ijaarsisanii yeroo gabaabaa keessatti xumuranii seenaa hojjetan. Maqaan dhaabbata kanaas Plant Genetic Resource Center of Ethiopia jedhamee moggaafame. Dhiibbaa cimaa jala ta'anii hojii jajjabaa kana hojjechaa akka Dr. Taaddasaan hojii dhaabbata haaraa hundeessuu kana keessatti dhiibbaa gurguddaan isaan irra ga'aa tureera. Dhiibbaa cimaa jala ta'anii hojii jalqabaa kana hojjetan Dr. Taaddasaan hojii dhaabbata haaraa hundeessuu kana keessattis haalonni walxaxaan isaan keessumsiisan hedduu turan. Dhiiga hayyoota Oromoo baay'ee daandiiwwan irratti kan jigsaa turte mootummaan Dargii bara 1979 keessa si'a lama hidhee ture. Kaayyoo fi quuqama inni uummata isaaf qabu kan keessatti argee Fidoo qabee hidhee. Kaayyoo fi mul'ata isaa garuu hidhuu hin dandeenye.
Dr. Fidoon nama quunnamtii idil addunyaa qabu ta'uusaarraan kan ka'e piroojeektiin gurguddaan karaa isaa mootummaa Jarman irraa Itoophiyaadhaaf kennamaa ture. Booda keessaa warri Jarman hidhamuu Dr. Taaddasaa dhaga'anii warri Jarmanis yoo Dr. Taaddasaa gadhiiftan malee baajeta isiniif hin laannu jedhanii mootummaa Itoophiyaatti balbala cufatanii mata dhukkubbiis itti ta'an. Mootummaanis kana waan sodaateef Dr. Taaddasaa gadhiisuudhaaf dirqame. Dr. Taaddasaan hojii isaatti deebi'ee xiqqoo erga hojjetee booda ammas yeroo lammataaf mootummaan nama kana hidhuudhaaf yaade. Dr. Fidoonis odeeffannoo kana waan argateef imala hojii isaa gara Wallaggaatti karoorfate. Qarqara daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduus buufate. Innis akkuma amalasaa ganama tuuttaasaa uffatee fiigicha fiiguu eegale. Barteessaa kanaanis gaaf tokko tuuttaasaa uffatee utuu fiiguu daangaa Itoophiyaa qaxxaamuree deeme. Dr. Taaddasaan yookaan Dr. Fidoon dhiibbaan siyaasaa kun daran hammaachaa waan deemeef hojii fi maatii isaanii Finfinneetti dhiisuudhaan dhuma bara 1979 karaa asoosaatiin gara Sudaanitti baqachuun adda bilisummaa Oromootti akka dabalaman seenaan isaanii ni ibsa. Dr. Taaddasaan dhaabbata hundeessan kana dhiisanii erga biyyaa ba'aniin booda Profeesar Indaashew Dr. Taaddasaa bakka bu'uudhaan daarekteera yeroo ta'anii hojichatti fufsiisan. Hayyuun kun qorataa fi saayintistii cimaa ture kan jedhan waayilli isaanii kun qaccee sanyiiwwan midhaanii Itoophiyaa qorachuu, madaksuu fi akka hin banne tiksuuf gumaachi isaanii daran olaanaa akka ture himu. Sababa siyaasaan dhiibbaarra ga'uu ogummaa jaallatu kana dhiisanii akka baqatan godhus bu'uurri isaan ka'an firii guddaa argamsiisee ture. Dr. Taaddasaan akkuma hayyoota Oromoo kaanii hinaaffaa fi jibbii namaa biyya akka isaan baasetu himama. Hojuma inni hojjetu akka urjiitti qabatamaa ta'ee waan mul'ateef qaamota mootummaaf kan biroo irraa ololli isarratti oofamu eegale. Yoo danda'an qabanii hidhuu yookaan ajjeesuuf akeeka akka irratti qopheessan odeeffate. Inni baqannaan haadha warraasaa qabanii mana hidhaatti darbatan. Gara waggaa 10 ishees mana hidhaa keessatti dararan. Silaa nama biyyaaf oolmaa guddaa oolee akkanaa kana nama jabaa lafaa kaasee dhaabbata haaraa hundeessee biyyatti maqaa gaarii uwwise kana kunuunsanii badhaasu turan. Hireen Dr. Taaddasaa garuu faallaa taate. Biyyaa baqachiisan maatii isaattis roorrisan. Mucaan isaa waggaa 2 kan hin caalle sababa abbaa fi haati isaa bira hin jirree fi boolla bishaanii keessatti kufee jalaa du'e. Ergasii uumaan intala tokko urjii kan jedhamtu kan isaanitti gadda ilma isaanii irraanfatan kenneefi. Profeesarri Yuunivarsiitii Finfinnee kan hiriyyaa Dr. Taaddasaa ta'an akka himanitti Dr. Taaddasaan osoo saayinsii keessa turaniiru ta'ee saayintistii cimaa maqaan isaanii bakka guddaa ga'u ta'a ture jedhu. Itti dabaluunis inni nama sammuu gaarii qabu qofa osoo hin taane nama namaaf yaadu, nama biyyaaf yaadu, amma wanti darbee hin deebi'uuf malee Taaddasaan osoo saayinsii keessa tureera ta'ee qorataa urjii ta'a ture jechuudhaanis dubbatu. Nutiyyuu isa jalatti kan baranne amma ni beekamna. Isa dhiisii jedhu Profeesar Indaashew waa'ee Dr. Taaddasaa yookaan Dr. Fidoo yoo dubbatan. Qorannoon isaan sanyii xaafii irratti bara sana taasisanis qorannoo guddaa eeramu akka ta'es dubbatu. Seenaan hundeeffama dhaabbata heddummina lubbu qabeeyyii Itoophiyaallee seenaan isaanii keessaa haqamee maqaa nama biraatiin akka hundeeffametti barreeffamee akka jirullee himu. Erga Dr. Taaddasaan dhaabbata sana hundeessee waggaa 5 booda nama dhufeetu dhaabbata sana hundeesse jedhameeti seenaan dhaabbata sanii kan barreeffamee jiru. Waan hundaa kan jalqabsiise Dr. Taaddasaadha. Wanti itti dabalame hin jiru. Seenaa dhaabbata sanirraa isa haqan. Hunda keenyas achii bittinsan jedhu waayila hojii isaanii kan turan Profeesar Indaashew. Bara 1970 keessa agarsiisni aadaa Oromoo galma tiyaatira biyyaalessaatti yeroo jalqabaatiif qophaa'ee ture namoota qindeessan keessaallee Dr. Taaddasaan tokko turan.
karaa adda bilisummaa Oromoo bu'uureessuu irratti nama qooda fudhatanidha. Kora waxabajjii 11 bara 1976 dhoksaadhaan magaalaa Finfinneetti ta'ame irratti qooda fudhataniiru. Warri kora sana irratti hirmaate hundi miseensa koree gidduu ta'anii kan itti fufan yoo ta'u, Dr. Taaddasaanis eegasiirraa qabsootti fufan jedhan. Dr. Taaddasaan dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessattis yeroo dheeraadhaaf gumaacha taasisaa turaniiru. Dhiibbaa Finfinneetti isaan irra ga'aa tureen booda baqatanii gara dirree waraana lixaatti akka makamanis himu. Qabsoo hidhannoo keessatti bara dheeraa dabarsan. Adda bilisummaa Oromoon bara 1988 jilli qabsaa'ota dhiyaatti teessuma godhate jila taa'ee ture. Yeroos miseensa waajjira siyaasaa yookaan poolis biiroo ta'anii filataman. Sana booda korri adda bilisummaa Oromoo kan gooballees isuma raggaasisee jedhan. Dhaabicha keessatti waraanaan cinatti hojiin isaan birkii dippiloomaasii irratti hojjetan bu'uura cimaa kan kaa'e akka tures warreen isaan beekan ni yaadatu. Hayyuun kun jireenyi isaanii imala qabsoo dhaaba adda bilisummaa Oromoo kan agarsiisu akka ta'ee fi jireenya isaanii fi maatii isaanii illeen qabsoo kana keessatti aarsaa guddaa kan itti baasanidha. Ati warra isaanii Aadde Saalem Gannat bara dargii waggaa 10 olii hidhamte bara 1988 keessa mana hidhaatii akka baate irra deebi'anii hiriyaan isaanii kan biraan ni dubbatu. Qabsoo kanaaf maatii guutuudhaan qabsa'an. Dr. Taaddasaan jireenya baqaatiin Kaartum, Jarmanii boodarra hanga guyyaa lubbuun isaanii darbutti ammoo Ameerikaa jiraachaa turan. Waggaa 4 dura yeroo dhaabni adda bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa geggeessuuf gara biyyaatti deebi'es hojii gorsaa dhaabichaaf kennaa akka turanii fi yeroo gabaabaadhaafis gara Itoophiyaa dhufanii deebi'uutu dubbatama. Dr. Taaddasaan nama aangoo dheebotu osoo hin taane nama bilisummaa qofaaf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa ture, nama hoggansa dhaloota haaraa barbaadan akka ta'e dubbiin isaan kora sabaa adda bilisummaa Oromoo arfaffaa irratti dubbatan kun ragaadha. Dr. Taaddasaan kan biraan kan isaanitti hin beekamanii fi gumaachi isaanii seenaa qabu kitaaba Gadaa Milbaa jedhu barreessuu isaaniiti. Kitaabni Oromiyaa bara 1988 Kaartuumitti maxxanfame yeroo ba'u maqaan barreessichaa Gadaa Milbaa jedhuun alatti barootaaf barreessaan kun eenyu akka ta'e namni hedduun hin beeku ture. Kitaabni kun afaan Oromoof afaan Amaaraatti hiikamuun gabaarra oolee ture. Qabiyyeen kitaabichaas qabeenyawwan Oromiyaa, aadaa, duudhaa, cunqursaa saba kanarra ga'ee fi dhimmoota Oromiyaa ilaallatan hedduu bifa qindaa'een kan haammatedha. Kitaabni kun nama baay'ee kan ija banachiisedha. Jaallatama guddaas kan argatedha. Kitaaba sanarraa bu'aa dhuunfaa hin arganne. Erga isaan akka barreessan ifa ta'een booda kitaabicha abbummaa isaa kan uummata Oromoo fi kan adda bilisummaa Oromoo godhani. Kitaaba kana yeroos akka kiniinii sabboonummaatti ilaalaa turre jechuudhaan dubbatu hiriyyaan kitaaba isaanii kana dubbisan. Kitaaba sana akka addaatti ilaalamti. Oromiyaan maali? Eessatti argamti? Maal qabdi? Maal keessa dabarte kan jedhu sirreetti kan ibsudha. Yuunivarsiitii keessatti barataan kitaaba isaanii kanaan of baree of qaree walis baree wal barsiisaa ture. Barattoonni yuunivarsiitii yeroo barataa eenyummaa isaa hin beekne isaan mudatullee mucaa kanaaf kiniinii sana kennaame waliin jecha akka turan keessa beektonni ni himu. Kitaabichi kiniinii Oromummaa fi sabboonummaa ittiin cimsatan tures jedhama. Kitaabni Oromiyaa kan Dr. Taaddasaa Eebbaa bara 1988 maxxansiisan kun yeroo naannoon Oromiyaa jedhamu akka naannootti osoo hundaa'in dura kan barraa'edha. Haalli iddoo adda addaatti lafa hawaasa Oromoo jirutti mul'atu odeeffannoo gahaa dhabuurra, murannoo hanqachuurra dhibdeen mul'atan ni jiru. Isa kan kun immoo hawaasa kamuu keessatti mul'ata, hin qajeelfachaa deemna, barachaa deemna. Sabni Oromoo saba tokko, saba afaan tokko qabu, aadaa tokko qabu, seenaa tokko qabu, uummata tokko. Ilaalchi poolitikaa iyyuu nuti beektaadha waan itti jiru, waan badiisarraa
uummata keenya badiisarra afaan keenya aadaa keenya eenyummaa keenya lafa keenya hambisuun poolitikaa akka biyya bilisa ta'e tokko keessatti hojjetamu dimokiraatii rippaabilikaan jennee akka biyya kana fa'itti independent jennee deemnu miti nus survaayival jireenya badiirra hafuu ati waan jennudha. Kitaabni Dr. Taaddasaa inni biraan ammoo kitaaba moggaasa maqaa Oromooti. Oromoo biratti maqaan hiika guddaa waan qabuufi Dr. Taaddasaan maqaa dhiiraaf dubartii Oromoo 5,000 ta'u hiika isaanii waliin qopheessaniiru. Barreessaa qabsaa fi qorataan Oromoo Dr. Taaddasaa Eebbaa dhibee isaan mudatiin bakka jiraatan Washington DC'tti yaalarra erga turaniin booda caamsaa 1 bara 2022 addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Dr. Taaddasaa Eebbaa qorataa, hayyuu saayinsii, hayyuu siyaasaa, qabsaa'aa guddaa, abbaa olmaa guddina saayinsii Itoophiyaati. Namjabaa keenyaarraa asumarratti goolamna. BBC Afaan Oromoo afgaaffii isaanii miidiyaalee adda addaa wajjin taasisanii fi maddeen kan biroo wabeeffanneerra. An Daani'el Tasfaayeetii nagaatti.